bara 2015 waggaa 3 darbeechaadha. Konkolaataa tokkotti nama 20 fe'ee otoon konkolaachisaa jiru fireeniin naa qabuu dideetu konkolaataan lagatti harkaa qajeele. Nama 20 fe'ee jira. Namootatti himuu dhiiseeni ofii kooti to'achuudhaaf yaalii gochuu jalqabe. Booddee garuu to'achuu hin dadhabe. Achi booddee namoonni gaaffii itti ta'eera. Karaa gadhiisee sadhaqa mucaan lagatti hidhanii konkolaataan akka malee fiigaara. Ofirra naanneen dudduubatti fireeniin na dideeran jedhe yeroo tokkicha qofa namootatti. Achi booddee sagaleen dudduuba kootii dhaga'u waan ajaa'ibaa ture. Inni kaani Hallaahu Akbar jedha. Inni kaani Immiyyee Dirashiilin Gabri'eel Abbaateedha. Inni kaani Iyesuus jedha. Dudduuba kootii sagalee garaagaraan dhaga'a. Sa'aatii wal fakkaataatti makiinaa tokkitti keessatti amantaa garaagaraatu waaqeffatame. Wal danda'anii jechaadha. Namoonni baay'een immoo hin bu'u dubartoonni. Waa'ee konkolaataa warri beektanii isinii gala. Fireeniin na dide garuu maarshiin da'anii dadhabsiisaa deema. 5 irraa 4tti, 4 irraa 3tti, 3 irraa 2tti. Yemmuun 2 irraa 1 ga'u konkolaataan dadhabaa deemes utuma asii gadee fiigaa jiru. Achi booddee tokkorrayyuu ga'ee naa dhaabachuu hin danda'u waan ta'eef marii gara cinaa kootittanii fixuu jalqabe. Gara cinaatti gara mirga kootitti yemmuun xumuruuni karittii ishii laga buusturraa xiqquma tokkoon konkolaataan dadhabeera xiqqooma tokkoon karittii gadhiise. Achi booddee dhagaa wayittan rakkise. Konkolaataan dadhabeera waan ta'eef jechaadha. Yemmuu konkolaataan naa dhaabatu aniyyuu amanuu hin dadhabe. Garuu jechaadha waan na dinqe tokko. Namoonni na duubaa iyyanii waaqota isaanii waammachaa turani. Ani konkolaataa irraa bu'eetanii biloonii wayitu gadhiise kan fireenii jalaa jechaadha. Ishee duwwaan jabeesse. Isheetu laaffatee ture zayitii gadhiiste. Ishee duwwaa jabeessee zayitii biraan qabaa itti dabaladheetanii konkolaataa koo kaafadhee ol deebi'e namoota amansiise. Waan salphaadha bakka hidhee amansiise jechaadha. Yemmuu ol deebinee karaatti baanu namoonni dargaggoota wayii na dudduuba taa'u. Amantaan isaanii gargari waan sin ajaa'ibu. Walitti kolfu wal beeku. Atama maal jedhaa turte sii miti kan Hallaahu Akbar iyyaa ture jedhuun isa tokkoon. Ergan salaata dhiisee waggaa darbee garuu har'a Hallaahu Akbar eessaa kan raba korra dhufe hin beeku. In kolfe inni tokkos an ortodoksii garuu karaa bataskaanaa fagootti yemmuun bataskaanaa argu qofan tasaan lamaa malee bataskaanaa dhaqee hin beeku. Inni pirootestaantiinoo raajotuma dubbiin raajotaa jibbeetanii charchii dhaquyyuu dhiiseera. Garuu Iyesuus kan jedhu arraba korraan badu. Laala waan sin ajaa'ibachaadha. Namni viidiyoo kana ilaalaa jirtu utuu karaarra deemaa jirtu utuu antuun nimti wayii luka kee jala seente waan yeroo sanatti yeroo naasuutti wanta waamtu wayi qabda. Yookiin maqaa fira kee waamta. Yookiin maqaa dhakee yookiin maqaa abbaa kee waamta. Yookiin immoo maqaa waaqa keetii waamta yeroo naasuutti jechaadha. Guyyaa gaaf sanaa akkas ta'e. Namoonni hundumtuu akka amantii isaaniitti yeroo rakkinaatti kan isaanitti dhiyaatu waammatan. Dhuguma dubbachuuf taanaan ana dabalatee jechaadha. Waaqni keenya gaaf sana nu oolcheera. Waan na ajaa'ibe garuu namoonni baay'een yemmuu rakkatan qofa yemmuu ciniinsuun miixuun amma afaanii funyaanii isaanitti dhiyaattu qofa waaqa isaanii yaadatu. Yemmuu rakkatan qofadha maqaa waaqa isaanii isa fagootti dhiisanii biraasuu kan sana waammatu. Waaqayyo garuu akka namaa mitiire ariifateera maqaa qaba. Balaas kolfas salphinas nama oolche. Du'as nama baraara. Guyyaa isaan gaaf sanaa kanan baradheen namoonni baay'een iyya garaagaraa iyyanii iyyi namoota sanaas hin dhaga'an. Gaafa karaatti deemine garuu kolfatti geeddarame. Yeroo tokko akkas gaddi hamaan naasuu hamaan daqiiqaa muraasa keessatti yemmuu waaqayyo nama qaqqabu kolfaa fi gammachuutti geeddarama. Gaafa irra gadeessa konkolaataan nuun fiigu boo'ichi namootaa iyyi namootaa adda ture. Gaafa ol deebinee karaatti deeminu garuu waaqayyo nu gargaaree nu oolchee kolfi namootaa gammachuun namootaa waan biraa ture. Kanaaf ani guyyaa sana waan guddaan baradhe. Waan ana barsiiseefan viidiyoo kana isiniif qooda. Namoonni baay'een gaafa rakkattan qofa waaqayyoon hin waamina. Gaafa miixuu nama afaan funyaan isinitti dhiyaatte qofa waaqayyoon yaadatina. Yeroo hundumayyuu waaqayyoon yaadadha. Akkuma amantaa keessanitti inni salaata ergan dhiisee waggaa darbees inni bataskaa ergan dhaqee ture jedhes inni pheenxeen raajota afaan waldaa gadhiise jedhes no. Waaqa kee qofa laali nama laaliniiti. Isatu nama oolcha waan ta'eef jechaadha. Ani oolee kun har'a gaheera. Guyyaa gaaf sanaa namni tokko balaa sanaan hin miidhamne. Konkolaataan koos hin miidhamne nagaan galle. Waaqayyo haa eebbifamu. Baay'een isin jaalladha.
wantoota gaggaarii ani keessa darbee fi na barsiisan isinis hin barsiisudhee yaaduun isiniif qooda. Galatooma. Share copy link godha namoota jaallattaniif jechaadha. Namni waa irraa barata. Obboleessa keessa Amaanu'eel baay'een sin jaaladha. Ulfaadha.